Gatiin boba'aa gabaa addunyaa dabaluu hordofee Itoophiyaan gatii boba'aa har'arraa eegalee hojiirra oolu ifa gooteerti. Biyyi boba'aan beekamtu Naayijeeriyaan sababa gatii boba'aan balallii xayyaaraa biyya keessaa addaan kutuufi. Addunyaa irratti rakkoon hamaa akkasii takka daandii qilleensaa mudatee hin beeku. Erga Raashiyaan Yuukireen weerartee as gabaan boba'aa akkaan dabalee jira. Fayyadamtoonni hedduun sababa kanaan rakkoon isaan mudachuu ibsaa jiru. Gatiin boba'aa jaarmiyaan Bireent Kiruud baasuu torbee darbe keessa harka 20 dabalee ture. Dhaabbanni boba'aa mootummaa Suudii guddichi Araamcoo hanga oomisha boba'aa isaa haalaan dabaluuf karoorfachuu beeksise. Waraana Raashiyaa fi Yuukireeniyaas gatiin boba'aa sadarkaa olaanaan dabale. Ameerikaan akkaataa Raashiyaa qoqqobuu dandeessu irratti waayillan ishee waliin mari'achaa jiraachuu erga ibsitee booda gatiin boba'aa akkaataa waggoota 13 darban keessatti dabalee hin beekneen dabalee addunyaa yaaddesse. Qaamni ka'umsaa gatii boba'aa addunyaa ta'e Bireent Kiruud gatiin boba'aa baarmeela tokkoon $139 akka ta'e ibse. Erga Raashiyaan Yuukireen weerartee as gabaan boba'aa akkaan dabalee jira. Fayyadamtoonni hedduun sababa kanaan rakkoon isaan mudachuu ibsaa jiru. Kubbaaniyaan oomisha boba'aa kan Jaappaan, Niikee fi kan Hoong Koong Hang Seng harka 3 erga hir'isanii booda Eeshiyaa keessatti hanqinni guddaan mudateera. Ministeerri dhimma alaa US Antooniyoo Bilinken akka dubbatanitti pireezidaantii Baayiden oomisha boba'aa Eeshiyaa irraa qoqqobbii kaa'uuf waahillan isaanii waliin mari'ataa jiru. Afayaa'iin mana maree bakka bu'ootaa US Naansi Peloosii ammoo manni marichaa boba'aa Raashiyaa irraa galchuu dhaabuuf haala mijeessaa jiraachuu ibsanii Yuukireen dandamachiisuuf ammoo koongiresiin $10 biiliyoona 10 ramaduu himan. Manni maree kun Raashiyaa diinagdee addunyaa keessaa baasuuf seera dandeessisu baasuutti jira jedhan. Pireezidaantiin Yuukireen Waayit Haawusii fi walumaa galatti warri lixaa Mooskoo irratti tarkaanfii madaalawaa fudhachuu dhabuun komachuun erga dhiibbaa uumuu eegalanii Ameerikaan tarkaanfii fudhachuuf akka jirtu kan ibse. Boba'aa Raashiyaa irraa qoqqobbii kaa'uun waraanicha daran kan hammeessuu fi diinagdee addunyaa kan miidhu ta'uu ogeeyyiin dubbataniiru. Ameerikaan tarii boba'aa Raashiyaa gara biyyaa galchuu dhaabuun oggura irra kaa'uu dandeessi ta'a. Awurooppaaf kun hin danda'amu. Sababni isaa pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin ujummoo boba'aa gara biyyoota Awurooppaa geessu irraa kutuu danda'u waan ta'eef jedha gorsaan gabaannisaa Vaandanaa Haarii. Gatiin boba'aa jaarmiyaan Bireent Kiruud baasuu torbee darbe keessa harka 20 dabalee ture. Sababni isaas goolama gabaa addunyaa mudateen wal qabatee hanqinni boba'aa mudachuu mala jedhamee waan sodaatameefi. Rakkinuma hanqina boba'aa kanaan biyyi boba'aan beekamtu Naayijeeriyaan sababa gatii boba'aan balallii xayyaaraa biyya keessaa addaan kutuufi. Imaltoonni yeroo baay'ee balaliinsa biyya keessaa fayyadaman wixata boruu irraa eegalanii mala geejjiba biroo soqachuu qabu. Daandiin qilleensa Naayijeeriyaa wixata boruu irraa eegalee tajaajila dhaabuuf jedha. Kunis sababii gatiin boba'aa akka malee dabaleefi. Karoorri imala adda kutuu kun imala biyya keessaa irratti malee imala idil addunyaa hin ilaallatu jedhe. Jarmiyaan daandii qilleensa Naayijeeriyaa to'atu gatiin boba'aa bara kana keessa dachaa 4 dabaluu fi kana bakkatti deebisuuf qormaanni guddaan akka isa mudatu ibseera. Addunyaa irratti rakkoon hamaa akkasii takka daandii qilleensaa mudatee hin beeku. Yeroo takkatti qaala'insi haganaa tasuma mudatee hin beeku jedhe. Jarmiyaan kun ibsa baaseen. Naayijeeriyaan Afrikaa keessaa qabeenya boba'aan jalqabarra jiraattus garuu boba'aa xayyaarota guutumatti alaa galchiti. Daballiin biyyattii rifaasise kun erga Raashiyaan Yuukireen weerartee kan hammaateedha. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen dhuma ji'a gurraandhalaa irratti eegalame addunyaa mara rifaasise. Dhaabbilee xiyyaarota Naayijeeriyaa keessatti tajaajila kennan 9 kan hoogganu ION ji'oota 4 darbaniif maallaqa dabalataa baasuun tajaajilli akka addaan hin cinne gochaa turuu hime. Erga ji'a bitootessaatii balaliinsi hedduun barfateera. Kaan addaan citeera. Kanaaf ammoo sababni ijoon hanqina boba'aati jedha jaarmiyaan kun. Dhiheenya kana ammoo gatiin tikkeettii imalaa dachaa 3 dabaleera. Imaltoonni Naayijeeriyaa keessa jiran maallaqa biyyattii Naayiraa jedhamuun tikkeettii imalaa bitatu. Gatiin maallaqa biyyattii ammoo akkaan gad bu'eera. Kanneen boba'aa dhiyeessan ammoo doolaaraan akka kaffalamuuf fedhu.
ION akka jedhutti rakkoo kana furuuf hunduu tumsuu akka qabu paarlaamaa biyyattii, kubbaaniyaa boba'aa biyyattii fi waldaalee boba'aa gurguranitti dubbateera. Daballi akka malee kana imaltoota qofaarratti fe'uun furmaata akka hin finne jaarmiyaan kun ibseera. Mootummaan biyyattii hanga ammaatti waa'ee mormii hojii dhaabuu boruuf karoorfame jiru irratti homaa takka hin jenne. Rakkoo bor mudatuu maluuf dursee dhiifama kan gaafate AON namoonni imala biyya keessaaf xayyaara fayyadaman mala geejjibaa biroo akka soqataniif hubachiiseera. Gama biraatiin lammiileen Ameerikaa boba'aa gatii rakasaan argachuuf Meeksikootti imalan. US keessatti gatiin boba'aa akka dabalaa deemeen lammiileen Ameerikaa konkolaataa isaaniitti boba'aa guuttachuuf mala gatii guddaa isaan hin baafne barbaachaa jiru. Darbaniyyuu lammiileen tokko tokko biyyootii biroorraa furmaata barbaadaa jiru. Bulchiinsa Kaalifoorniyaa kan US keessatti naannolee gatii boba'aa olaanaa qabaachuun tokko taate keessatti lammiileen tokko tokko gatii boba'aa rakasaan argachuuf daangaa US Meeksikoo ce'anii imalaa jiru. Utuu gurraandhala keessaa Raashiyaan Yuukireen hin weerarin durayyuu US keessatti gatiin boba'aa dabalaa deemaa ture. Akka waajjirri hojjettoota US jedhutti amajjii 2021 hanga amajjii 2022 jidduutti gatiin boba'aa parsantaa 40 dabaleera. Addunyaa keessatti Raashiyaan oomisha boba'aan sadarkaa sadaffaarra kan jirtu yoo ta'u, waldhabdeen kun ammoo gatii boba'aa US fi biyyootii biroo keessatti akka dabalu taasiseera. Jalqaba ji'a kanaatti gatiin boba'aa liitira 3.7 yookiin gaalooniin tokko doolaara 4.3 ga'ee ture. Kun waggaa 14 keessatti gatii isa olaanaadha. Akka waldaan konkolaattota Ameerikaa jedhutti. Yeroo ammaatti Kaalifoorniyaa keessatti gatiin boba'aa gaaloonii tokko yookiin liitirii 3.7 doolaara 5.91 yoo ta'u, akka biyyaalessaatti ammoo doolaara 4.2 akka ta'e gabaasni ni ibsa. Meeksikoo keessatti jalqaba ji'a kana pirezidaanti Andrees Maanuwaal akka gatii boba'aa hir'isu waadaa seenetti haalli jiru addaadha. Tiiktookii irratti jiraataan Saadiyeegoo kan daangaa irraa kiiloomeetira 23 qofa fagaatee jiru Huliyoo Vaakuweeroo akkamiin konkolaataa isaa doolaara 40 taankii guutuu boba'aa akka bitate ibseera. Peesoos 800 guuttadhe. Taankii guutuu jecha viidiyoo waraabeen wiirtuu boba'aa fi taankii konkolaataa isaa guute agarsiiseera. BBC'tti akka himetti torbaan tokko booda Kaalifoorniyaatti taankii guutuu doolaara Ameerikaa 70 bitate. Huliyoon Tiyaanaa Meeksikoo irraa daqiiqaa 20 fagaattee kan jiraattu yoo ta'u, ji'a lamatti al tokko achitti imala. Garuu yoo gatiin boba'aa dabalaa deema ta'e, gatii hir'isaadhaan boba'aa argachuuf gara Meeksikootti torbaaniin imaluun akka irra jiraatu ibseera. Meeksikootti boba'aan gaalooniin tokko doolaara 3.4 kan ta'e, isa Saadiyeegootti gaalooniin tokko doolaara 6 ta'e biratti yoo madaalamu baay'ee gaariidha. Jiraataan Kaalifoorniyaa kibbaa biroo Ken Barnes isaa fi haati warraa isaa Ameerikaatii ba'uu isaanii dura beekaa akka boba'aa hin guuttanne BBC'tti himeera. Barnes daangaa irraa gara kiiloomeetira 32 qofa fagaatee kan jiraatu ta'us yoo Meeksikoo deemuuf karoorfate daangaa erga darbee booda boba'aa akka guuttatu BBC'tti himeera. Ammatti konkolaataa elektiriikii isaanii fayyadamuu akka filatanis dubbateera. Gatiin isaa olaanaa ta'us fedhiin boba'aa akka biyyaatti dabaluu isaa dhaabbanni gatii boba'aa ibsu gaasbadii ibseetiin jira. Fedhiin boba'aa bitooteessaa parsantaa 2.9 dabaleera. Maaliif akka ta'e garuu ifaa miti jedheera. Hoogganaan xiinxallaa boba'aa gaasbadii Paatrik Deehaan akka jedhutti namoota maallaqa oolfachuu fedhaniif boba'aa gatii gad aanaan argachuuf daandii dheeraa imaluun fayyaduu danda'a. Boba'aa gatii gadaanaa argachuuf imala taasifamuu irratti Deehaanaan akeekkachiisa kenneen taankii guddaa kan akka konkolaataa RV qabda yoo ta'e malee yeroo lama imaluun gaarii miti jedhaniiru. Gara biyya keenyaatti yoo deebinu gatiin gabaa addunyaa dabaluun hordofee Itoophiyaan gatii boba'aa dabalte. Biyyoonni lixaa gaazii fi zayitii boba'aa Raashiyaa irraa qoqqobbii haaraa baasaniiru. Gatiin boba'aa gabaa addunyaa dabaluu hordofee Itoophiyaan gatii boba'aa har'arraa eegalee hojiirra oolu ifa gooteerti. Ministeerri daldala Itoophiyaa baatii 4 dura gatii baase fooyyessuun har'aa akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 30 2014 irraa eegalee gatii haaraa baaseen daballiin mul'ateera.
Gatii fooyyessuun kan barbaachise sadarkaa idil addunyaatti gatiin boba'aa waan dabaleef jedheera ibsa ministeerichi baaseen. Waraana Raashiyaa fi Yuukireen hordofee sadarkaa addunyaatti gatiin boba'aa haalaan kan ol ka'e yoo ta'u biyyoota irrattis dhiibbaa diinagdee fida jedhamee sodaatameera. Hammi Raashiyaan oomisha boba'aa addunyaaf dhiyeessitu gabaa addunyaa keessaa parsantaa 10 ni ga'a. Itoophiyaan gatiin boba'aa alaatii dabalus lammiileen akka hin hubamneef mootummaan tumsa gochaa tureera gochaas jira. Taatullee yeroo keessa mootummaan tumsa kana salphisaa adeemuuf yaada qaba. Ibsa ministeerichi baaseen baatii 4 darbee gatii boba'aa tumsuuf gatiin baasee rakkoo keessa isa buusuu hime. Fandii gatii boba'aa tasgabbeessuuf silaa giddu galeessaan birrii biiliyoona 10 fayyadamtootatti darbuu qabu akka hin darbin hafee fi hanqina itti uumuu ibse ministeerichi. Jijjiiramni gatii baatii 4 booda taasifame gatii boba'aa qinxaaboo irratti daballiin akka jiraatu taasiseera. Egaa baatii muddee keessaa gatiin murtaa'ees gatiin boba'aa sadarkaa idil addunyaatti sadarkaa olaanaan dabaluu mootummaan ibseera. Ministeerichi baatii muddee keessa beenziniin meetirik tooniin doolaara 870 akka gurguramaa ture eeruun ji'a 4 booda garuu doolaara 1,028 gurguramaa akka jiru ibseera. Dabalataan naaftaan meetirik tooniin doolaara 730 inni gurguramaa ture dhibbantaa 55 yookiin doolaara 408 dabaluun yeroo ammaa doolaara 1,138 gurguramaa akka jiru ibse. Ministeerichi osoo mootummaan deeggarsa gatii boba'aaf taasisu dhaabee magaalaa Finfinneetti gatiin naaftaa liitirii tokko birrii 73 akkasumas beenziniin birrii 66 fi saantiba 70 gurguramaa ture jechuun ibsa kenneera. Gatii amma ifa ta'e mootummaan tumsa itti gochuus ibseera. Taatullee parsantaa 85 mootummaan akkasumas parsantaa 15 uummanni akka danda'u taasifamuu ibsame. Furmaata kana hin ta'a jedhamee kan yaadamu dhaabbanni boba'aa Suudii guddichi Araamcoo oomisha dachaan dabaluuf akka ta'e beeksiseera. Dhaabbanni boba'aa mootummaa Suudii guddichi Araamcoo hanga oomisha boba'aa isaa haalaan dabaluuf karoorfachuu beeksise. Kunis erga bara 2021tti bu'aansaa dachaadhaan dabalee booda jedhame. Dhaabbatichi waggoota 5 dhufanitti oomisha isaa haalaan guddisuuf kan karoorse. Baatiiwwan muraasa keessaa dhiyeessii boba'aa fi gaazii hir'achuun walqabatee gatiin anniisaa garmalee dabalaa jira. Kana malees waraanni Yuukireen keessaa fi anniisaa Raashiyaa irratti hirkachuuf fedhii dhabuun maddeen anniisaa dabalataa barbaachuu irratti dhiibbaa taasiseera. Dhaabbanni Suudii Araamcoo waggoottan dhufan 5 hanga 8 keessatti oomisha dabaluuf kan karoorfate ta'ulleen hooggantoota siyaasaa waa'ee dhiibbaa gatii boba'aatiin yaaddaa jiraniin simatameera. Ministeerri muummee UK Boris Johnson dhiyeenya kana akka boba'aa dabalataa yeroo gabaabaa keessatti gabaa addunyaatti gadhiisuuf gaafachuuf Saudi Arabiyaa daawwataniiru. Saudi Arabiyaan dhaabbata biyyoota alergitoota boba'aa OPEC keessaa oomishtuu boba'aa guddoodha. Kanaafuu oomisha dabaluu jechuun gatii boba'aa kan ammaan tana waggoota 14 keessatti isa olaanaa irratti argamu hir'isuuf ni gargaara. Haa ta'u malee biyyattiin sarbama mirga namoomaa hedduun komatamti. Waldhabdee biyya ollaa Yemen waliin qabdu ajjechaa gaazexeessaa Jamaal Kaashogii bara 2018 hidhaan namoota nagaa fi adabbii du'aa babal'ateenis ni himatamti. Paartiin hojjettootaa ammoo mootummaan UK abbaa irree tokko irraa kan gara biraa deemaa jira jechuun komata. Chaansilar Riishi Sunak ministeerri muummee Booris dhimma daballii dhiyeessii irratti Saawudii waliin haasa'uun sirriidha jedhan. Osoo carraawwan jiran hundatti fayyadamuun anniisaa rakasha argachuu hin dandeenyee fi uummata biyya kanaaf boba'aa dabalataa hin argamsiifne dogongorataa jedhan Riish Sunak wayita BBC'tti dubbatanitti. Muummeen ministeeraa Booris Joonsan tibba daawwannaa isaaniitti waa'ee sarbama mirgootaa irratti marii gaarii taasiseera jedhan. Gabaan boba'aa dhiibbaa jijjiiramni diinagdee tibba weerara koronaa irratti mudate dhiyeessii fi fedhii irratti taasiseen wal qabatee baay'ee geeddarame. Bara 2020tti dhaabbanni Suudii Araamcoo haaluma kufaatii diinagdee addunyaatiin wal qabatee bu'aansaa baay'ee hir'atee ture. Haa ta'u malee biyyoonni baay'een deebisanii karra isaanii banuun wal qabatee gatiin boba'aa bara 2021 keessaa haalaan dabale.
kubbaaniyaawwan anniisaa oomisha gurguddoo hundaaf galiin dabaleera. Dhaabbanni Suudii akka jedhutti hanga waggoottan 5 dhufanitti baasii kaapitaala isaa bara kanaa gara doolaara biiliyoona 45 hanga 50tti ol guddisuuf karoorfate. Baasiin kaapitaala bara darbee doolaara biiliyoona 3.9 ture. Saudiin oomisha gaazii ishee hanga bara 2030tti parsantaa 50 guddisuuf karoorfattee jirti. Biyyattiin baatii bitootessaa keessaa guyyaatti boba'aa baarmeela miliyoona 10 ol oomishte. Kubbaaniyaan boba'aa bara 2020tti bu'aasaa bara 2020 doolaara biiliyoona 49 ture dachaa waliin guddisuuf doolaara biiliyoona 110 argate. Nu wajjin turtanii waan nu dhageeffattaniif galanni keenya dachaadha. Ammas chaanaalii Obsaa Miidiyaa Sarviis sabiskiraayib, laayikii fi sheer akkasumas koomentii gochuun dhaamsa keenya.